Akaboltan. Akaboltan. Good to be back home, huh? I'm so nostalgic. So many memories. Bara kita itu bara kami dah biasa. Kumala maafi jahab yang aku dah kena apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August case kan? I think February 2006 ya kan Minneapolis. Udah dargaku jauh rakane. Takut tak kau sojen nu, semua lokar ro, semua lokar. Samboda orang mau first itu ni. Saninis mata kayak nyawat jam marian ni. Media mau emendam ni. Kalau orangnya beli somsi. Samboda Amas wal makara walis gorsa walis arsa kamso kero socho sudan waratan ki bangki kabate ogot shantam abdirir fate nu jara churafte hu motumman shimbirro dameti wacafadan Imbu turre jauh, ama tahu kisah tu wajah madan, lafang gini itu. Ini kayaknya mana? Kita minggu aku, ini semua kan sahaja. Polis mali, umat nikah ini umat haka kamu. Orang ini sebenarnya adalah David. Ummata qeesarratti roorrifame qeesarratti sabbifame qeesarratti saamame qeesarratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa ummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa ummata keenyaa haala qabatamaa mooraa diinaa haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan muka bukan jechun kapsot sene itu ichiti miti ifmat rai ummata ke sochofne tokum mangurme sine tarsimu da masakapne rabbis gargar sifanne bakka ya nisan gaudan de gawsane teju now kita makan kisah ti wani kaya hamne Kutaan gama dura seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsoota kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsoota kan seenne ololaan gabaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorrotti dhaladhee jechuudha. Dhummuugatti yeroon guddadhutti roorrotti dhaladheeti qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kee dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti. Gabrummaas qabsoo seenisii ittiin dhaladhee aanaa kee kun bira hedduun qabu gaafa qabsoo kan seenu. Teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti. Miliyoon 50 ta'aniiti warra 5 dhidhiitaman waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it.
Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifanne kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdadhee uummata kana abdadhee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayin takkaa isin qaaneessere edaayi isin hin loluu hin danda'a isin hin mormuu hin danda'a na mormuu dandeessa isin aarsuu hin danda'a na aarsuu dandeessa takkaa garuu isin kasaarsee hin beeku wallaahi isin kasaarsee hin beeku na ulle gadiya yaadata qophaan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Citiin kitaaba kana keessa waan biraatiin miti. Maafi kitaaba kana barreesse tokko manni hormata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa shanii ol baati. Isin faarsuu inni bar dhugaadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu jiraata. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kan ammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin ga'e ammas bilisummaa dhugaa gammadaan mirgi isaa kabajamu Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu sababa sablamii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'in akka hin ga'e. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa shantama keessatti hin shubbu suutaas yoo deemne hoggaa deemnu yoo gatattaranne kufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabnee kaanee hoggaa shantama keessatti jijjiirama gurguddaadha fidnee jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee afran qolloo irraa kaasee sochii baalee irraa kaasee sochii lixa Oromiyaa irraa kaasee sochii machaa Oromiyaa irraa kaasee hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa dabarre wallaafaatti ittillee mul'ooyne qabsoo saboota addunyaa hundatu hanga takka deemee hanga takka gufachuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaadha. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harrummaadha.
ulfaatas barko sekol jaatamoota irraa hanga 2018tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Kata qabsoon lamaan nutti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jiru. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessa ba'u saamicha irraa dhaabbachuu kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera fi tumateen Oromiyaa ittiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara galfattanii hoggasati. Right? Biyya dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii fi amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kalesa gaafa dardara theory dambaranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoo darra laallu hojjannee itti bu'e. Arrabnu gaafa arrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti. Gaafa sirna gita bittaa alagaa firraa buufnee jallatus, doofatus, hatus, badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jallu dhiitu. Gabrummaa Oromiyaa karreetti isa dhiite oofu jalaa baafnee siree irra baafnee siree irraa nu gaffichaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaan jiru. Baanki alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dasti biirii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmu ni riba malee. Hoggaa lama sadii reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutannee lallaaffate deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. San amma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'uutti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern
Our concern, fulleffannaan keenya, is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaati hojjetame irra deebi'u. Akka irra deebinetti sirriitti qorannee jirra itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayda seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa nagaan na bula.